kan qabne tokko abdii irra saba gaa'ees wanti nyaadhu tokko jiru abdii irra yoon saba gaa'ees rabbiin akka ni sarara gaa'e irra rakaa bana tokko jiru akka ni zabaddaletti rabbina baddaluu danda'a angwaa tokko dambasa hin barbaade miti wayin maatii kan godhu kan hin barbaade mana bee maatii kan gargaare mana gargaartaa mana bee malee an rakki birri ane abdiin nageesse naan abdii irraa akkana godhe abdii mantuu barbaade miti an maatii kan gargaara jedhee itti maddeen maatii kan gargaaru mana bee an rakkina mana bee abbaan kan godhu kuffata hundi namaayyuu hin beeka obboleessi kan godhu kuffata karaa irra jedhe hundi namaayyuu hin beeka namni wallaadha hin jiru maatii kan gargaaru mana bee hojii gaarii nagal jedheen kadhe malee abdii akka obbolummaattis mubaarikiin akka obbolummaatti irraa naa kadhu miidiyaa irraan baasu irraa intiri kana miidiyaa irraan baasu kun sagalee jira isinii mana erga fayyaasaa barbaadan mubaarikiin godhanyaa kan geeti irraa akka godhanyummaatti naa kadhu jedheera mubaarikiin naa kadhu irraa naa kadhu an miidiyaa irra isa baatu hin barbaadu biddeen isaa keessa dhaabachuus hin barbaadu miidiyaa irra baasu waan biraati kun sagalee jira isinii mana ergaan fayyaasaa hin dhaggeeffachiisa an ragaa waa tokko wanti intiin tokko yoo jiru an abdii kadde dadhabe kan mana isaa dhufe kan gibbii isaa dhufe isa kadde dadhabe dan bakka na gulabe algaa hin beeku afaan ittiin algaa qabadhu hin beeku irraa mana keenya yoo nuuf hin jedheen algaa mana qabsiiftaa sagalee taatiin erga kunoo irraa algaa na qabsiiftaa jedheen kottuu na fuudhii mana yoo mana kan girguun isa dabbale yoo kana dhufu mana kan kee dhufuudhaaf sirabbaree na dhufte na fuuchuu hidda jedhe algaa na keessi wattuuti jedhe kunoo sagalee wallaahi sagalee isin dhaggeeffachiisa jechuudha an bakkee mana algaa kaffaleen kophaa kamu bulaa ture ijoollee ragaa hundinuu lafa jira inni abdii kadhadhes lafa jira abdii maallaan jedhe manni mana namaa jedhe manni mana intirii miti hundaaf iyyuu mana naan jedhe abdii dhumte mana kan koo bultes waa tokko rakkoo hin qabu waan gabaabaa dubbanna rabbiin sodaadhu tokko isin jaalata ayyee kana goon Koi waan gabaabaa waan ati jette inni sirrii miti ragaan itti qabaa jedhaa jira sati jette ati inni kan isaa sirrii miti jettaa ragaa keessan barbaadna isa boodatti dhumna laamee tokko isatti jette walaa dhageenyu gaasirratti datti bilbilee ta'uu dhuwaara waan ta'eef haasaa gabaabaa aniif inni waliin haasofnaa goime hin danda'ama haasaa ayyee haasaa akkamati fayyaa keedha jira walii galteen nan ifatti waliin qabnu biyyarraa si fiduudhaami biyyarraa si fiduu hojii maal negachuu ture hojii maal negachuu na dhaggeeffadhu biyyarraa si fideera moo sin finne na fiddeetta deebicha naa deebisi hojii si galcheera moo sin galchine na galchiteetta hojii kaampaaniidhaa dhukkubaa irratti baatee jarmana haakimiitti si gannaan aamee waliin haasaa dhufe mana haakimii sanaa si baase kaampaaniidhaa dhufe halkan guyyaa lama deebi'ee si fuudheera moo sin fuune dhaggeeffadhu Koi deebicha naa deebisa sana barbaadu laasa asaasa keessa deebii akkasii abdii ameen jira abdii ameen jira waa'ee ameen dhiisa malee binaa deebisu na fuudhee jedhee kadhee dadhabeen jedheen waa'ee kadhaa dhiisi si fuudheera moo sin fuune Sobaira wallahi abdiin sobaira abdiidhaan fuudhuu na fuudhee kadhee dadhabee ameen jira abdiin sobaira abdii bara obboleettii asiin isiitti waliin dubbataa turte bara tokkee nam tokko akka nam tokko jiraatu hin barbaadu miutii godhadhuuti obboleettii dhagaruu obboleettii isaati siin hin beeku koi tokkummaa achi keessi hojii naasaa nazaarna dhaggeeffadhu kai nazaarna dhaggeeffadhu kai ganni buuftanii edhaa eenyutu bu'e jedheen barbaadaa ture tokkummaa koi mubaarak hemeeftuu waan gaafate gaafatutti deebisaa koi ameedhaan tartiibaan dubbannu kaa adara akkuma ila abdiidhaan kottuu na fuudhee dadhabee jechuudha ameetti maddee ameedhaan itti naa dhabu wal jedhee amee ragachuu dandeessu kunoo na waamuu dandeessu ameedhaan kottuu na fuudhee abdii abboona dhaggeeffatu tokkummaa ameen ofii isaatii arraba isaatiin na dhowwee beeki wallaahi biddina jarri nama hojii kanaan jiraataa jiru naan jedhe ameen kunoo jira hojii kanaan jiraataa jiru maqaa jiraan balleetanii annawwaa manan kadhaadhaan jedhe dhufee si haa fuudhu abboona manaati lafarratti sin boossaa qoyi tokko kuma si hojii naafee baasu amee kannaa amee tishirraa godhaati inni sun mucaa akkuma kanaa saa qoyi tokko si hojii naasee baa ameen naa kadhatee naan dhufee na fuudhee achi iyyuu jechuudha
Antele amina kada dena du vena. Ayye amma bi meedu baddu koy obsati. Mewte kabachisi. Abdi. Mewte kabachisi. Obsi. Ela me tokuma. Boletin sati obsi. Tokuma. Patawante ko boletin obsi. Tokuma. Ifa mana godati namotan kabaju namotan wal benno kesi jirtan namotan commenti jalatti beeku namotan intini kan beeku isinin hangafe ifa man isinin jeda daggala jalayaati waa barreetu wajjin daantaan qaban nama jira wajjin deebisus miti si kabajeetiin mana keessee wal qabanyee dubbanne wal biraa baana namni tokko biyyarraa nama fiduudhaaf gahee hojii intini waan isa laallatu qaba malee yaani waggaa 3-4 waggaa yookaan immoo 6 fayyaa miila nama dhiqee hudduu nama dhiqee jiraachisuu miti angahee mataa kootiin laallatu mucaa kana biyyarraa fiduudha hojii galchuudha hojiin ta'uu fi dide baasee jijjiiruudha hojii afurin galcha hojiin ta'uu fi dide baasee jijjiiruudha baasee jijjiireera dhukkubammoo anarran keenya amrii rabbiiti biyya kana keessa waa'ee dhukkuba isaatii wal qabachiisee jiraachuuf jiraachisuu dhiisuun waan na laallatu miti mootummaadha ana mataan kun dhukkuba qaba waan jireen awwanna na laallatu gahee koo baadheera sigale gahee nan qabu biyyarraa safiduu hojii sagalchuudha waan jireen namarraan kaa'e waan somiitii qabadhu gahee si hojii laasoon barbaadu dhageessa waan jireen namarraan kaa'e waan jireen bisira kaa'e dhageessa miti obsati rakkoon hin jiru obsati waan hin jiru wanti sirra kaa'u hin jiru ragaa mana yaalaa barbaadna dhukkuba keetiifis akkanaa waliin deemna sagaleen illee kan jarrina afaan baan gadi beekamte afaanicha sitti ergaa koy dhukkubaaf murteessaan ragaa mana yaalaati qaamni walaba ta'e yoollee kana dura ragaan hin jiru ta'e qaamni inni ergesi maran barsiisee dhukkuba inni jedhu sana barbaanna garuu wannan abdiirraa lakkoofsa intinii sana qaba sagalee obsati rakkoon qaba isuma sana iyyuu booda waan itti dhumnu qabnu murteessaan ragaa mana yaalaati dhukkuba feete qabaadhu waan nama dhiyeessu wayii qabaadhu kan lakkoofsa jiraas qaba jechuudha himadhu naan jedhanii lakkoofsa jiraa qaba yoo jarrisi barbaadan jedhanis lakkoofsa jiraa qabaan kan jara biiroo waan abdii nama naan jedhaa jiru jechuudha dhukkuba abdii nama naan jedhaa jiru jechuudha ragaa mana rufeen qabaan lakkoofsa jira mana rufeen obsabdii waa gaafadhaafanii obsati abdii rakkoon galiitii isaa rakkoo dhukkubaati inni dhukkufataan rakkoon qaba galiitiin isaa rakkoon galiitii isaa rakkoo dhukkubaati abdii sana booda ragaa mana yaalaa barbaanna abdii miyuutii irra jirta namoota sitti bilbilan hundhiisaa jedhin gaariin ta'u jedhin tokkeego na dhageessa mucaa hoolaa mucattii tokko jira bilookaa ijoollee mucaa dayyuusa wayii jala jirti bilookaa hariyaa mucattiin jaalluudha maqaa siidha hundatti hin tolu itti fufi abdiiti ilaamee tokko makoo dhiifama naa godhe rabbii jedhi dhiifama naa godhe bakka yaa wachuun na tuffattee deemtee waan akkasii naan jettaaf maal deemuun maal deemtamaa narra faafani wallaahi hojiidhaan fara indemni waan sitti balleessi hunda narraa qabachiistaa naziir obsi akkas miti abdi sababa dhukkubaa biyya galee mucaa sababa dhukkuba isaa biyya galee galfame ilaamee haa tokkummaa haasaa biraa haasaa dheeraa abraarraa woon naqe nama biyya kana keessa jiraatu malee anaaf si walitti buusa sirrii miti woon si ibsuudhaaf deeme daandii dheeraa nu fudhata nama biyya sana keessa jiraatus qabna ragaa waan ta'eef bar mubaarik kuma qabamma tokko as keessa jira waan ta'eef waan biyyaa nuuf ibsa jechuu barbaadete hojiirraa bahuunsaa karaamaa keessa galuunsaa rakkoo kana keessa galuunsaa sababa dhukkubaati sababa dhukkubsatee numti mana hospitaalaan ciise achitti hin gatamee ani biyya galee fabbi kallattumaan dhageeffadhu ani biyya galee ani maalin beekare ani san beeku bara anaa miti hangalchi sa'aatii inni qabu hin jiru qabsiisuu keessa harkan qabu bakka inni itti qabame beeku lafanni jira hin qabu kaansileeshinii mucaan maayii qabame sababni qabamu lakkii kaansileeshinii mataa sarandee qaba kan kaampaanii itti galee bakkuun waraqaa irraa hojjete irraa oonlaayin godhamu sitti meera waa gabaabaa si ibsee baha maaliif jechuun maaliif biyya gala reeshi namnati ji'a meeqa ture mucaan ji'a meeqa ture Takkuma wal dhaggeeffannoo wayyuu. Ji'a meeqa ture ayyee wal dhaggeeffannaa maa inni waluma dhaggeeffataa dubbataa ji'a meeqa ture. Nan dadhabaa rabeettaa keessa simsirroodhaa lafiitiin na barbaachisaa. Kan inni natti hubateef anji'aar faffaatti hin dhaqe ilaa kaansileeshinii kan koo sittin erga anji'aar faffaadha kun kan koo hojjetamuun isaa immoo ji'a meeqa faffaadha sittin erga kaansileeshinii kan koo laaluu dandeessa ofii isaatiif ji'a isaa natti gubee kee akka inni natti gubatu kan godhe isa. Ani gurbaa kana wajjin haasa'uun barbaadu tokko Gizeen hojii tokko itti qaba. Wal kabajuu keenya Sittin erga
Oi, maali bar ini mata jira abdi barsiin waa jedhan jiru. Asa mata mi Anakku bore jelama hojjetamuun isaa ji'a afurii. Fayyaa ta'an harka jira. Hojjetamuun isaa ji'a yeroo tokko eeyyamamaa taate gannaa bu'u Hussein fedhuma keetiin fedhii kee yoo taate Hussein itti fufi qoi ammatti miyuutii godhadhuuti. Na hojjechiisuun isaa ji'a arfaffaadha. Andaquun kan gojjii lama ragaan qaba. Ofirkaas qaba. Waddeen ta'e bahu tokko iyyuu jiru. Ji'a lama isa itti natti gubeekee na waame beeki. Gideen dhufu ji'a tokko itti qaba. Ji'a tokko iyyuu hin gahu. Beeka amma ni qaba. Ji'a amma ji'a 8 affaadha. dhaggeeffatamu. Ji'a lama reef ji'a lama sitti agarsiisa. Kaansileeshinii sitti ni erga. Natti gubeekee na waame. Waa tokko sirra barbaadu hojiidhuma bakka hojiin irraa hojjetu Jamoko. Okay. Abdiina dubbatu amma obsi abdiina dubbatu waan saa dubbatu furmaanni kee maal ta'a waan jiru abdiirraa barree kaanee gara dubbiitti deebina gara abdiitii furmaanni jiru maali jennee eeganni meeka'ee. Laammee tokko maqoo dhaggeeffadhu rabbii rasuulii dhaggeeffadhu baay'ee dadhabbii guddaan qaba. Isa karaa hin deemaadhaan sitti ween ture wallaahi kunuu makiinaa keessa jabballee manatti hin galle. Wanni si ibsuu barbaadu akka gabaabaatti. Nama kana viizaan gadhaa keessa hin jirre na fidee viizaadhaan manatti galee na fidee viizaadha kana abiraarroon barbaadu keessa gadi buunaan nu fageessa waan ta'eef gaheen irraa eegamu nama kana viizaa baasee biyyarraa fidee hojii galchuudha. Dhukkubsachiisuu keessaa harka hin qabu, qabee biyyee galchuu keessaa harka hin qabu, waa'ee bakka hojii isa teechisuu keessaa harka hin qabu. Nan laallatu kun ariin over the game nan koo biyyarraa fiduu hojii isa galchuudha. Seegalee kana booda waa'ee Nambo ofii kaffalatti gala ofii ban kaffalatti gala ragaan qaba ofii ban kaffalatti gala jira. Naziro na dhagaye Naziro aan tokko abdiin haasa'ee hafitu biyya kana keessa jirra nuti sin beekna waa'ee daldaloota biyya kana keessa hin dubbanna. Aan tokko atis jedhitoo inni haasa'ee haa xumuru. Saniin booda ati waraqaa qabdu moo waraqaan qabdu kaansileeshiniin baate moo bilookiin baate waa baay'ee wanni gaafatamu. Ati garuu warri beeksan waan akkasii irratti na gargaara ganni mubaarak maal callisee taa waan akkasii irratti sirriidha kun amma warri biyya sana keessa beektan ganni adeemsa amma waan gaafatamuu qabu waan achi keessaa akka abdiin jedhe mujaa'uun akka kiyyatti miidhamaadha jedhee nama neefudha akka kiyyatti garuu maaltu achi keessatti barbaachisa abdiin maal gochuu qaba. Maal laallata reewu miidhame maaltu na laallata tokko biyya kana keessa gaafata. Abdii biyya kana waliin jirraami nama tokko biyyarraa fiddee Itoophiyaarraa alaatti nata fudhattee erga fiddee. Mucaan kun hojii galchuun dirqama keedha. Waraqaan isaa sirraa'uun dirqama keedha. Mitiire wal beeknaan namni tokko biyyarraa hoo dhufee waraqaan isaa sirraahee hojii isaa galchuu hojiin isaa oon sirruuf immoo sirrii dhaganne koo yoo dhukkuba qabaatee immoo yoo dhukkuba qabaatee jedhee nama kana immoo maaliin gochuu danda'a? Dhukkuba yoo qabaatee ragaan dhukkubaa jira abdii dhukkuba qaba jennaan ragaan mana yaalaa jira dhukkubachuu isaa ragaan mana yaalaa chao tokko yoo sa dhawwite nan dubbadha gannii faana. Ragaan mana yaalaa. Na jalan dubbatini obboleessa. Akkuma al tokko takka taajabbiitti nu ilaaliti abdii waliin haasofna waa'ee seera biyya kanaa jechuudha. Namni tokko waraqaa mana biyya kana dhugaa achi keessa jiru bira qabiitii hin beekne waan ta'eef dhugaa sun darbu abdii osoo hin taane mucicha osoo hin taane dursaan dhugaadha waan ta'eef dhugaarraa maquun hin barbaachisu ittiin haasa'e. Ayyaa abdii anaasii waan bicu waliin haasofna waan xinnoo ishee mucaan kun erga dhufe hagam guuteera biyya kana. Ani wallahi hin beeku mungkin baatii ja'a ta'uu inni waan akkasiin caala. Okay, akka dhufeen waraqaan isaa irra jijjiiramee jira waraqaa eenyummaa argateera. Akka dhufeen geessee kaampaanii galchee yeroo bara haaraa san keessa waraqaa ragaa ji'a tokkoof wayi kaampaanii ture waraqaa ragaa liistii jarri baasanii gaafa namoota isaa gaafadhu guyyaa 10 wayi qofa kan hojjetee naannaa kennan kuunu tokkeedhaaf ergeera. Guyyaa kana hamma kana qofa hojjetee kalaandariin biyyattii cufaa ture hedduu sanan hojjetin taa'aa ture mucaan sun. Kana asabanii namoota hamma ta'e keessaa baasanii natti kennanii mana yaalaatti geessanii gatanii badanii gaafa jarri birrii 1000 gaafattu jechuudha dhukkuba mucaa kanaatiin. Siigalee mana yaalaatti gatanii badanii irraa kaffaluu dinna manni yaalaa sun akkasiin gadi dhiistee naan kaampaaniitti deebinaan kaampaaniidha. Dhaqee erga yaalchisuu diddanii achitti gattanii paaspoortii isaas naa kennaa kaansileeshinii isaas naa kennaa maallaqa isaas naa kennaa gaafan balaa kaasu sikuritiin jira namoonni ijoolleen Itoophiyaa baay'een achi jiru kaambii beetta jabalaliidha. Na karatanii bahinaan jennaan isa fuudhii deemii sii kennina lookeeshinii ofsii. waa hunda naa kennan yoon har'a asii isa fuudhee bahe ganni hin beektaati. 2 days 3 days booda 2 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 da
achi gabbaanaan over the game dha jaraafis hin beeknu itti mucaa. Maaliif maqaa kaampaaniitiin dhufee miti mucaan gisee dhufu? Maqaa kaampaaniitiin dhufu kana salaniiru jarri ofirraa. Antini meedikaala akka inni biyya kana dhufeen kana salame maqaa kaampaaniitiin hin dhufne makiraatuun namni tokko waraqaa uumfatee namni jira waraqaa kaampaanii. Ganni wallaggeeffanna. Namni tokko maqaa kaampaaniitiin dhufameere. Meedikaala oo darbuu dide namni kun yookaan immoo dhukkuba qabaate gaheen kaampaanii irraa eegamu maanni? Waraqaa meedikaala hoo kufee abdiin amma mucaan kun dhufee jira mitiire kaampaaniidhaaf fiddeettaa erga kaampaaniin dhufee guyyaa 3 guyyaa 4 booda mirmaraa deemamu jecha. Bakka sanitti rakkoo qaba taanaan dhiiga isaa keessa rakkoon jira taanaan atuu dhaqxee bakka sanitti mucaan fuutu diippoortii kan godhu poolisiidha. Dhaggeeffadhu ka'e. Diippoortii kan godhu poolisiidha. Poolisiin dhufee amma waan asirraa bakka sanitti mucaan mirmaraa isaa keessatti ilaale waan asin jechaa jiru. Mirmaraa kufee taanaan bakka sanitti DNA mirmaraa kufee taanaan ati saqxeen fuutu obboleetti naqxee fuutu obboleessa qeen fuudhu haan fuudhu seeradha seera kara biyyaa galchu rakkoo qaba taanaan. Ilaammee ganni already waan dhuftee qaamaan dhuftee ilaaluu dandeessu ganni kaampaaniin kun fuudhee mucaa overlee taashiraa sasaabanii erganni taashiraa biraatiin dhufee erganni kaansileeshinii fudhatee nama biraarraa jara bira galee dhaqanii taashiraa irraa saabanii hojii eegalchiisanii. Taashiraa. Asa kana soon suraan bareedu. Isasi deebisa abdi. Uzjeti beeftu uzjet. Dan deebisa bisas. Mucaa nuti asirratti qabee kaampaanii kaampaaniitiin dhufe taanaan biizaa kaampaaniitiin dhufe dhaggeeffadha hattoota Dubaay dhaggeeffadha leebota Dubaay dhaggeeffadha dhala ilma namaatiin kattabatan dhaggeeffadha biyyi tun bar Liibiyaa ta'a jirti biyya Dubaay keessatti Liibiyaa godhaa jirti dhaggeeffadha namni tokko kaampaaniidhaan dhufa taanaan waraqaa kaampaanii isaatiin biizaa leebota Dubaay eenyuun jechaa jirta ganni ati. Warri hundi keenya Oromoon biyya Dubaay keessatti leebara hundu abdi. Leebota Dubaay daarektii leebota Dubaay itti aarsu barbaadde ganni. La siini miti leebota Dubaay hunduma keenya anis keessuma jira Dubaay keessa jira la jechuun waa'ee koorraa dubbatamaa waan ta'eef ganni waan asirreessa baay'ee galatoom miira keessaa bayi dhugaa kana ganni ulfaadhu arabni kee dubbatu ani hin beeku keessoo abdiin na caala beekaa ati na caala beekti. Seerachi keessa jiru waan asirreessaa jirtu tu miira keessan galiin anillee waa asirraa hubataa deemaa jira waan ta'eef na barsiisaa deemaa jirta waan ta'eef abdiisotoo gaaffii keetti fufii walii deebisaati waan sirreessaa jirta namoonni kumni lamas waa argaa jiran anis waan argaa jira waan ta'eef itti fufii waliin dubbadhu illoliin arrabsoo miira dhiisi gaafumaaf deebii akkatti walii deebisaa deemaa waan mucaan galee fi sababa galchisiisuu danda'u maal gochuu ka qabu Ayyee deebi amma dhiisi lolisaa abdi lolisaa no tokkumma baay'ee leebonni sirriitti ol beekna wanni lollu tokkos hin jiru warri miira keessa ol galchuus tokkos hin jiru gaafii sirrii si deebisa gaafii sirrii olii deebisna haga beeknutti waa'ee biyya kana haga beeknutti bakkaan dogongoreettis takkaa dogongortee irteettee amma bakkee nuti jirru bakkee biisaa mucaatirra jirra mitiiree mucaan kun dhufee jira mitiiree ganni haati amma anifati walitti darbee already waasin jechuunis natti ulfaata. Wais waliin hin jennu na dhaggeeffadhu kee ganni. Dhugaanis sittani maa na dhaggeeffadhuuti kan oobichaa dubbadheetiin asirraa deemaa mikinaatu naan taane waan ta'eef dubbiin akkana taa'e. Wanni ani gurbaa kanarraa wanni ani isa gargaaruu danda'u biizaa bakka biraatti hin baasee ganni na dhaggeeffadhu. Kaampaaniin geessee galchee taashiraa irraa saabanii hojii hojjechiisanii dhukkubsatee naan geessanii mana hakimiitti gatanii. Mana hakimiitii diippoortii gochuu hin danda'an jedhu taashiraa irraa saabanii jiran dhukkuba qaba waan ta'eef. Achi baasee toon bira fidee paaspoortii isaa lolii isaan fuudhee. Abdi isi sagalee kasii baasee naan. Abdi sagalee sii baasee naan yeellaa. Sagalee isaan baaftu. Okay, akeekkachiisa tokko kennina. Abdi si jaallannaa ba'uun baay'ee jechuun hin danda'amu. Mucaa biyyatti fuutee akkanaan biyyatti deebi'ee jedhe. Okay. Maa danda'u. Dhugaatti walitti himnu qoy abduuse. Dhugaa tokko walitti himna uummanni kun lama wayii kun illee dhaga'uudha wanti qabu. Abdi si kabajaa adamma waraatti jecha badaa sitti hin dubbanne bilbilaa illee keessaa sitti bilbilee baay'ee mucaan kuma 300 ol kasaaree ka'e baay'ee jettee arraba irratti dhiibtee deemuun dogoggora siillee gaarii miti boriifillee gaarii miti. Akka maallaqni narra jira jechuuti gaafa baatu maallaqni isaa narra jira hin kennu akka jechuu ta'a jechuudha. Yoo deebiftee immoo gaaffiif deebii namni si gaafatu nama Dubaay ani hin beeku nama Dubaay faana taasifte haqa mucaa kanaa argamuu danda'a. Tarii mucaa kanatti balleessitee bor miiliyoonaan dhabuu dandeessa itti balleessite hojiin rabbii namaan galu har'a taayitaa achi keessatti qabda aangoo achi keessatti qabaachuu dandeessa ijoollee fiduuf eenyu gochuu dandeessa
Garuu bor haqa mucaa kanaa oo dabsite ta'e miiliyoonaan waan qabdu kana dhabuu dandeessa harka duwwaatti hafuu dandeessa jechuudha. Ammas immoo akkuma mucaan kun soba saboo dhugaa saboo tariisis waa sirkaa dhumee si boossisuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee deemuun hin danda'amu. Ganni dhugaa dubbataa turte. Mucaan kun utuu dhukkuba qabaate dhukkubaan galeen hin danda'amu abdii. Amma fakkeenyaaf ati dhukkubaan galan nuun jechuuf. Adeemsi kan keessuun waraqaa kaampaaniitiin hin dhufne ilaale tokkummaa ijoolleen ilaal akkaataan ijoolleen itti fidamu jira. Dimjeeni biizaa hin bituuf kaampaanii namarraa arabarraa biizaan ni bitama. Biizaa arabarraa bitanii fidanii erga inni riippoortii gahee kaansel godhanii koomishinii kaffalaniiti galchantu jira. Kaampaanii san jechuudha. Odoo mucaan kun waraqaa kaampaaniitiin ilaal biizaa kaampaaniitiin dhufee maqaa kaampaanii saniitiin dhufee alaaftinata jiru kan fudhatu hundayyuu kaampaaniidha. Amma fakkeenyaaf abdiin abbaa kaampaaniitii hoo jennee sarraatanyaa barbaada hoo jennee ati sarraatanyaa barbaadda taanaan abdii walii galtee abdiif tokkummaa walii galanii waan kaffalamuu qabu abdiin kaffalee mucaa kana biizaa Itoophiyaa taadiloodaa baastee fi waan sirraa'uu qabu sirreessitee mucaa kana maqaa keetiin ni fidda. Mucaan kun maqaa keetiin jira jechuudha. Mucaan kun dhufee gaafa guyyaa 4 yookaan guyyaa 5 akkuma siistamni hojjeteefitti guyyaa 5 yookaan 7 illee haa ta'u mana yaalaa ni deema. Muluu mirmaraan ni gala. Mirmaraan isaa sun negatiividha taanaan sirrii miti taananii bakka sanitti poolisiidha mucaa hidhayyuu kan fuudhe diippoorti godhu. Seera kan diippoorti godhu. Yoo bashitaan hukumni keessatti argame mucicha keessatti hukumni argame. Abdiis miti abbicha kaampaaniis miti seera biyyaati kan kara biyyaa galchu galaasis jiru waan ta'eef namoonni baay'een. Garuu mucaan kun dhufee kaansel ta'ee dhufee biizaa isaa bitamee fi dhufee erga inni biyya kana galee kanas salamee koomishina kaffalanii galchanii kaampaanii noo barbaadarraa qayyaraa barbaadarraa hin qayyaru waraqaasaa. Maqaa kaampaaniitiin dhufne waan ta'eef kaampaanii biraatitti galchan. Kan ammoo sirreessuun abdiin ni danda'a. Waraqaa irratti walakata mucaa kanarratti alaaftina tanqaa kan qabu abdiin mucaa kanaa xumuruu hin danda'a ture akka seera Dubaayitti silaa biyyan galchuun qabu ture hin galu ture jechuudha. Abdiin dandeettii sirreessuutti qaba jechuudha. Mucaan noo dhukkuba qabaate yoo mirmara irratti kufa ta'e abdiin uumaa wanni sirreessu tokko hin jiru mucaan kara biyyaa ni gala. Nagargin mucaan kun rakkoo hin qabu taanaan dhukkuba hin qabu taanaan waraqaa isaarraa jijjiirsisu dirqama kan qabu abdiidha. Eenyu beekama danda'a akka biyyan galle oo kanan taane akka biyyan galle gochuu ni danda'a jechuudha. Waraqaan irraa isaarraa sirroofna leesh gala kara biyyaa. Waraqaan yoo mucaan kun hin dhukkubsatiin waraqaa qaba taanaan waraqaan isaarraa hojjetamee jira taanaan wanni mucaa kana diippoorti taasisu hin jiru. Dhukkuba hoo ta'e